السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا جافين كبسيكا. سقلي الفوريقا مالي وانياني. السلام عليكم. الو شيخة. دبدوها اي سقط. وعليكم السلام ورحمة الله. انك ما يدقى ما تفو فيه. ايه جافين كبسيكا اني وقاف رندرا. ايه هذا منافو دنتري. هذا منافو تدرت. ايه yeroo san garuu hin beekne guyyaa sadiin dura baddii walitti dalagnee saniin booda ni kaanuuf godhe abbaan isiiti. odoo ni kaan godhin guyyaa sadii duratti ni kaa badii walitti dalaydan. saniin boodatti immoo waggaa tokkoon booda dhala arganne. waggaa takka booda intala deeysan intala deeyse intala jaartiin dhalte. ayyee amma yeroon dhaga'utti ni kana na roobsifadha jedhee yennaan abbaan ishii dide garuu anaaf ishii wal taanee jirra maal gochuun nurra jira mee dhallis ni yoo maaltu irra jira. gaafas waytani kaa godhan takka ilmoon itti nafne kaa eshi ilmoon itti nafneemi. gaafa inafne waggaa tokkoon booda. waggaa tokkoon booda harkattan ayyee obboleessani qabdiisin. ni qabdi. Bakka obboleessa isii amansiisaatiitti himaa obboleessatti himaa abbaan akkana abbaan gartee nu didee nuti gaafas akkanatti gartee badii walitti dalaynee turre haqumatti himaa obboleessi guddaadha amma 18 olimi. Guddaadha. Bakka ti dawwalaati isa gartee itti himaa akkana nuti gaafatee gaafas ni sodaannee gizee shari'aa dhageenyu namni kun gartee badii walitti dalagee. Toobachu qabaa toobatee odoo badii waliin jiruuti miti kan nikaan godhamu eega toobatan booda eega toobatan nikaan godhamaa nuun jaanii akkana nikaan kana haaromsu feena nu haaromsii jaa obboleessa dubbisa hangasu. Jazakallah. Ole kan dhalaadhaa o dhalli ilmoo olaanaati moo kam jedhama? Ilmoon lakki digaalaan jaamtu ilmoon sirri. Yoo silaa odoo guyyaa wajji raftan sanii yoo ilmoon itti haftee eega ilmoon itti hafte yoo eegas booda guyyaa 2-3 booda ni kaa godhan guyyaa itti hafte guyyaa san itti haftee jechuudha guyyaa wajji raftan san itti haftee yoo torbaan tokko booda guyyaa 3 booda 4 booda yoo ilmoon gartee kan kaan godhamu taate ilmoon san diqaadha akkas ni kaa godhamtee falaal hin taatu. Ayyee galatama jedha. Galatoome ayyee. Yalla jazakallah khair. Ayyee. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه ديادو. أنا شيخ. أيه. namni tokko fakkeenyaaf raamadaana keessa yoo jaartii ofiitti dabalame jedhe guyyaan tokko ji'a 2 walittaan isaa soomaa jedhan yoo guyyaa 5-6 walittaan fakkeenyaaf guyyaa 5-6 7 waan akkasii yoo godhe jedhe dogongoran meeqa soomuu qaba? jechuun guyyaa 5 walitti aansee wajji rafe. jechuun walitti aansee osuma hin taane fakkeenyaaf amma ta'in beenne garuu guyyaa 5-6 ol waan akkasiitti raamadaana tokko keessa itti fayyadamne. Guyyaa keessa guyyaa 5-6 wajji rafe hin beeku jechuudha diin irraa uumaan beeku. Guyyaa tokko keessa osoo hin taane guyyaa hedduu guyyaa 6 malee guyyaa tokko keessa marraa 6. Meera dhagee bar waan isin yeeyu jiru shari'aa irraa ni beekaa isin yeeyu jira. Hin beeku shari'aa irraa. Waan takka irraa hin beeku. Guyyaa oduma gartee amma har'aas wajji rafee maas xiqqoo dhaabbatee guyyaa kaanis odoo soomana qabu guyyaa haaraa wajji rafee jechuudha ilaanga guyyaa 5-6 jechuudha kasa jechuudha. garuu akka haraama ta'e beeku malee qixaata akkana qabaa maalummaa isaa hin beeku. Haraama ta'uu beeka malee qixaata akkanaa jiraan beeku. Qixaanni akkasii jiraan beeku haraamummaa isaa immoo garuu akka raamadaana keessa hin ta'u jedhamu numa beeka. Namni kun nama gartee islaamummaa yeroo gabaabduutti islaamee moo nama islaamaa kan waan kanarraa hin beekne adda baasuu dandeessaa? Nama islaamaati.
nama islaamaati diin irraa gartee hin beeyne jechuudha. Ayyee adabuma khalaas baatii lama wal jala soomanu yookaan gabra bilisoomsu yookaan baatii lama wal jala soomanu yookaan miskiina 60 nyaachisu akkas. Guyyaa san immoo guyyaa hanga 5 jaan dirqama kafaluu qaba. Sigalu jira waan isin jiru. Hin beeku fakkeenyaaf guyyaa san immoo hin beeku amma ta'e guyyaa garuu amma zabanni kun dheerateera waan ta'eef amma ta'e hin beeku garuu. Guyyaa 5 yookaan guyyaa 6 yookaan 5 jee hanga san soomanuu qaba. Wanni san kafaluu qaba. Adaba san kafaluu qaba. Akkas. Ayyee inshallah gaaffii lammaffaa itti dabaladhu. Ayyee. Fakkeenyaaf amma yoo intala durbaa tokko yoo niqaa godhatanii eetuutti hin dabalaminii niqaa godhanii jedhanii ammas deebi'ee fuuchuudhaaf namni biraa fuuchuu qaba moo fakkeenyaaf yoo walii galanii jedhan namni biraa fuudhu malee hin ta'u immoo etuu namni biraan fuudhin ammallee deebi'ee immoo niqaa biraa hidhatee fuuchuu danda'a. Jechuun kee intala dubraa takka tagartee gana nama biraati yoo jirrafiin intala dubrummaa qabdu niqaa godhattee odoo isii wajjin rafin ati hiiktee jechuu keetimi? Hiikee ka'ee ammas immoo deeffate fakkeenyaaf hiikee ka'eetuma deeffachuu fedhe ammas kanaaf jechuudha namni biraatti fayyadamee amma inni fuudhutti deeffachuu hin qabu moo akkami? Amma hiikee sila amma hiikee? Jechuun hiikee hin fayyadamin tuu biraan gahin ammas deeffachuu barbaade hiichuudha hiikee ka'e. Dhaggeeffadhu gaa yooma deeffachuu barbaade ganaan deeffanneemi? Hin deeffanne. Caqasi qacoollotti nama biraatiif illee barnoota taati. Namni tokko namni intala dubraa takka fuudhee amma biyya Arabaatti inni biyya Arabaa jiraatee isin Itoophiyaa jiraattee biyya teenyatti niqaa godhatee miciyyoon tun dubraa niqaa akka godhatetti odumoo hojjaa soonii jaartiidha odumoo telefoona hojjaa soonii yoo lolan aboo ani siikee yoo jeen niqaan sadeenuu guta kakkuta. Niqaan sadeenuu guta kakkuta. Miciyyoon tun yoo heerumuu feete halkan san heerumuu dandeessi. Dhalaan biraa immoo dubartiin takka wajji rafan dirqama gartee dhiiga xahaaraa sadii eeggatti. Amma waan nun jee rabbiin yaa yoo ladiina amanu izaa xallaqtumun nisaa min qabli an tamassuuhunna nun jee. Sigalee? من قبل أن تمسونا فما لكم من عدة تعتدونها عدة نسل كاوتن جرون جي تنافو مجيوتنا يو ديفتشو فده رجعت جي ديفتشو دندو كجارتي غرتي أمدرو جرفت جارتي تو جرفت قف رجعت يتي ديفتشو دنديس تون غنا وجرف لي انت لا دبرات ايغا كستاتي يو غرتي ودو وجرفين انت لا دبرا خي غتاتي رجعت ودون جنة رجعت دي ديفتشو دندو yoo rajaatu jee sireeffadha jeeni wajjirafe akka zinaati duba maal godhare abbatti lamada miciyyoodhaaf maarii ammaas kannee maarii lamada kanneefi haareetti abbaan niqaa godhaaf jaarsa biraa heerumuun shartii miti ammoo si galtee ayyaa ammanaaf galtee jechaadha galatoon ammallee gaaffii tokkoon namarratti wal qabnee ammas ayyee harama keessatti yoo badiin dalagamee jedhee akkuma khayriin isaa dachaallee sharriin isaa dachaadha sharrii isaallee dachaadhuma argataa jennaalla akkamitti sharrii dachaa argataa miti sharriin tokkumaan namaa katabamti harama ta'ee bakka biraas ta'ee jennaalla jedhee dachaa akkuma khayriin isaa dachaa sharrii isaallee dachaatti katabamti jedhee kanarratti wal mormine akkan immoo harama keessatti namni khayrii takka dalagee suwaamni isaa dachaadha dilii takka yoo dalagee yoo diliin dachaadhaayi lakkii dachaa miti takkumaan rakkatamaan je'e akkasimi akkasuma dhugaa harama keessatti namni gartee yoo badii dalagee badiin inni harama keessatti dalaguu diliin jabdu malee dachaadha in agarre anatiisatti sigalee diliin isii jabdu badiin isii jabdu suwaamni inni dalagu dachaa suwaamni inni dalagu dacha diliin inni immoo namni tokko harama keessatti dalagu badiin isii jabduudha akka dilii gartee ganda biraatii miti akka dilii ganda biraatii miti diliin achi dalagamtu dilii hamtu akkuma gartee suwaamni achi dalagamu gartee dachaati diliin achi dalagamtu namni badii dalagee dilii takkuma rakkatama rabbiin immoo dilii walirra hamtu
walirra taa harama keessatti dalaganii fi harama makkaa keessatti dalagamtuuf harama makkaa gisee jaambee makka guutuudha kan ummanni keenya gartee garii nama gartee ummanni keenyaa fi garii namni biraatis harama makkaa tana keessa zinaa fi badii hedduu dalagan haramni makkaan guutuun harama ta'uu beekanii makka guutuun harama ta'uu beekuu qaban akkasii jazaakallaa Ayyee inshallah rabbi umri keessa nu fudheeres inshallah sheek rabbi sina gargaara. Aamin aamin. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Aye. Alo. Sida ga ukhti. Gaafi gaafachuu fedhe. Sagalee ol fuudhu. Gaafi wayii gaafachuu fedhe iyyuu. Aye. Gaafiin kiyya ani jechuudha waggaa akkana shaningaa waggaa shan dura. Waggaa shan dura karaas naannawa keenyatti dirqamaan nama fudhatanii yaani giddiidhaan na fudhatan jechuudha. Na fudhatee gurbaan. Si butee. San booda na fudhatee galle booda. Maatiin kolleen fedhanii iyyuu. Laal. Maatiin kolleen fedhanii kalaa asumaan jaarsa naamni baasee akka ishee jedhu godhanii nikaahaadhaan. Mee waan gootus dhiisii gaafii na gaafadhu hangaan sii deebisuu obsime waa qalala'uu godhu jirta sagalee sol fuudhi qajoollo dubbadhu. Maadaamii si bira طيب خلاص هي كيف من جد لا لأنك دي أنا فلت لا بس جدي سفرتها هي لا قد إن فلت بودا جالسة رجاني نكان أقول لك تقول أيه نكان هيدو بربادن بودا نكاسن قلت يوزر من نيسا بكأن أتينا جيسي هذا يكسر فقومتي يودا أيه achi booda achuma taa'anii warri mucayyoon asin jirtu fagoo jirti jedhanii abbaan isaa natu bakka bu'a jedhee osoo innis hin dhagahin osoo hin dhagahin bakka mucaa fudhatee abbaan ni kaa'e natu bakka bu'a jedhee ni kenna akkanaan hin ta'amu. Abbuma mucaatuun ni kaa godhe moo abbaa keetiin ni kaasi godhe maati gabaabdutti? Abbaan isaa bakka ilma bu'e ni galee. Abbaan bika ilma bu'e abbaan kee hoo bika kee bu'e. Ayyee abbaa keetiin ni kaasi godhe. Ayyee. Baranam jecha kiyyeessi ni galee laal inni hin jiru. Abbaan hin jiru. Inni bakka biroo jira inni fuudhee naan deemee miti. Ayyee. Amma gabaabdutti bakka anaaf inni jirallee abbaan kiyaallee ni dandeemani kaani wanni biraa taati gaafattu ni jira badii walitti dalaguu fi kana خلاص تسمع بس نكيني سنين تأمون تقول نتا باقي si godhe innilleen ilma isaarraa bikka bu'e ati abbaan kee nikaa si godhe ita nikaan طيب هذا مو إذا بك إني فقو انجرو كنا كجرا مفتي فقو إني أسوي إني ركوتو كمالي بك إني جرو تكمي تبان بك بوتاي إني فقو انجرو أبانا كم بك بوات أسوي إني جرو ركو تنجرو كمو بيبرو انجرو دقيقة صدق وانت أبكي عفيني جرو بك دقيقة صدقمتي خرشنتي yoo abbaa bikka buusee abbaan bikka san irraa na dhaggeeffadhu mee amma semmo ayyee tibu fi'a amma seerra osoo nikaan duratti anaaf inni wajji duraannee jirra yaan tanaa mita sin jiru reefu akkasii jennaan bar mana yalaa ustee bar odoo nikaan godhamin badii hojii daleeydan moo hin daleyneedha bakka badii daleeydan nikaan akkasiin jiru aaree onfadhaa dumatti hangasu وجد لينيس خلاص نخان دو بدي ولد لغري نخان نغدم نخان نغدم هاريهم فدا ان شاء الله توبدا
جرى خينيا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اندب التاني السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله. سجل الفود هلو سيدا هاي قاسي هاشي قافي لما هاي ايش قافي لما قبضة هاي امتى هاي ده في قافت ايه قافينا ولا نم فويتا لفبيتو مسكري راتي لفسان بيتاني تفوقها بري كان جنين ايما مسكري تا جداني ويتجي نمني برا جرسون يويني سنكين اني سيك الناجرين بري راح افتيتشو ايه akka sedee sa'aatii sanitti abbaan sunillee birrii san fudhatee osoo taa'uun abbaan إخواني شبكة نجياتين شبكة جيار كوكو باريرو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو سين دقيقة يا أختي سين دقيقة اتفوفي جرانا شبكان كي يخنا دبي كبا ndagaisu gaafii qabaa السلام عليكم الو ايه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو سيدا جيا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو أيا جرانا مالي نتوركي خياتو هم هذا مني ولا جودة دمني السلام عليكم السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الو السلام عليكم استاذ اليوم غافي قبا سجل الفوري قابل ده وعليكم السلام ورحمة الله غافي قبا استاذ هاي قابل الو استاذة جرخين يقول لقيون عجائبة قا خلاص في الرادابة ولين لقينيو لم تكونوا شبكة خي خناتو مركوك أبو مو خسانيتي الرا ولا ليجرا كس إن شاء الله أنغيرو براتي ولد ديبنو جزاكم الله خير جزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته